Hi guys, akkam jirtu. Bakka deebitanii gara chaanala keenyaatti dhuftanii isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti akkamittiin Zoo token keessan akka gara Bitgettiitti yookiin immoo gara OKX keessanitti akkamittiin akka dabarfachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Asumaan namoonni akkaawuntii baay'eedhaan hojjettanii jirtan Bitgettii keessan tokko irratti dabarfachuudhaaf akkamittiin akka dabarfachuu qabdan, akkamittiin akka gochuu qabdan osoo isin jalaa hin gubatin yookiin immoo osoo of jalaa hin balleessin akkamittiin akka withdraw godhachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyatti dabalama. Akkasumas telegram chaanala keenya odeeffannoowwan kiriptoo fi odeeffannoowwan airdrop garaagaraa kan irratti isiniif gadhiisu chaanala kiyyaa tech kan jedhamu kana join gochuu hin dagatina isiniin jedha. Amma kallattumaan gara Zoo keenya deemnee akkamittiin akka irraati claim goonu yookiin immoo akkamittiin akka withdraw goonu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Zoo keessan erga dhuftanii booddee haala kanaatiin isiniif fida. Jalqabarra kan jiru Bitget Exchange dha. Lammaffaarra Gate.io kan jedhu jira. Itti aanee KuCoin fi OnChain'itu jira jechuudha. Kan barbaadan irratti claim gochuu ni dandeessu jechuudha. Bitget irratti warri gochuu barbaadan Bitget kan jedhu irratti ni tuqxu. Warri Gate irratti barbaadan Gate irratti ni tuqxu. Sa'aatii ani viidiyoo kana hojjedhaa jiru irratti Gate irratti adreesiin hin dhufne waan ta'eef KuCoin fi Bitget irratti kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma Bitget irratti warri gochuu barbaadan maal gootu bakka kana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Sana booddee warri Bitget akkaawuntii banattanii qabdan yes I have kan jedhu tuqxu jechuudha. Warri immoo ganaa hin bananne immoo no jettanii Bitgetii banachuu dandeessu jechuudha. Amma kanaaf yes kan jedhu irratti tuqeen isinitti agarsiisa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isin gaafata Bitget UID fi Zoo deposit addressii jedhee haala kanaatiin isin gaafata jechuudha. Amma Bitget UID fi Zoo deposit addressii akkamittiin akka argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba gara Bitgetii keessanii ni dhuftu jechuudha. Bitgetii keessan erga dhuftanii booddee UID keessan argachuuf bakka mallattoo profaayilii fakkaatu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti verified kan jedhu gararra UID kan jedhu ni jira. Bakka UID jedhu kanaatti ishee kana al tokko tuquudhaan maal gootu koppii isiniif ni ta'a jechuudha. Erga koppii gootanii booddee gara Telegram keessanii ni deebitu jechuudha. Erga Telegram keessanii deebitanii booddee bakka kanatti al tokko gadi qabdanii taa'uudhaan paste kan jedhu tuqxu jechuudha. Amma UID keenya haala kanaatiin guuttannee jirra. Kana booddee immoo deposit address kan jedhu jira. Deposit address kan jedhu immoo addressii keenya Bitgetii keessa seennee ni barbaaddanne jechuudha. Kana argachuuf maal gootu add funds kan jedhutu jira. Bakka add funds jedhu irratti al tokkoon ni tuqxu. Kana booddee deposit crypto fi P2P trading kan jedhu jira. Deposit crypto kan jedhu filattu. Haala kanaatiin erga isiniif dhufee booddee bakka search jedhu kanarratti Zoo jettanii search ni gootu jechuudha. Zoo jettanii erga search gootanii booddee haala kanaatiin isiniif dhufa. Zoo isa jedhu kanarratti ni tuqxu. Amma erga irratti tuqxanii booddee haala kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Adreesii keessan maal gootu bakka kana tuquudhaan koppii ni godhattu jechuudha. Asumaan namoonni akkaawuntii baay'eetiin Zoo hojjettanii jirtan adreesii garaagaraatiin koppii gootanii irratti galchachuudhaaf maal gootu bakka kana ni tuqxu jechuudha. Deposit address kan jedhu cinaa xiyyi wayii xiqqoo tokko ni jirti. Xiyya xiqqoo sana irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee erga xiyya sana tuqxanii booddee maal gootu gara gadiitiin add new address kan jedhu jira. Add new address kan jedhu irratti ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin akkuma argaa jirtan add gocha amma akkaawuntii meeqa baneen jira jechuudha. 5 irra gaheen jira jechuudha. Kana keessaa kan barbaadan irratti filachuudhaan tokko tokko isaatiin adreesii hedduu irratti galfachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu adreesii isuma duraa irra jiruutiin kan deposit gootan yoo ta'e adreesii isuma jalqaba irra jiru sanaatiin deposit kan gootan taanaan akkaawuntii keessan isin jalaa dhabuu dandeessu jechuudha. Deposit kan gootan isiniif ergamuu dhiisuu waan danda'uuf deposit adreesii haala kanaatiin depositii garaagaraa fayyadamtanii yookiin adreesii garaagaraa fayyadamtanii ergisiisuu qabdu jechuudha. Erga koppii gootanii booddee dhuftanii maal gootu bakka kanatti dhuftanii paste ni gootu jechuudha. Gadi qabuudhaan paste ni gootu jechuudha bakka kanatti. Haala kanatti erga gootanii booddee save and choose kan jedhu jira. Isa filattu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufaa jechuudha. Kana booddee maaltu jira? Waan tokkoyyuu waan gootan hin qabdanii jechuudha. Kana booddee yoo akkaawuntii keessan jijjiiruu barbaadan yookiin immoo Bitget irraati gara KuCoinitti yookiin gara akkaawuntii kan biraatti jijjiiruu yoo kan barbaadan ta'e bakka kanaatti maal gootu receipt withdrawal option kan jedhu jira. Isa tuquudhaan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Ani jijjiiruu waan hin barbaanneef amma
haaluma kanaatiin naaf haa ta'u. Kana booddee maaltu jira bakka kana warningii isinirra ka'a jechuudha. Warningii kana inni isinirra kaa'uuf namoonni baay'een keessan hin yaadda'ina maal jechuudha akkaawuntii keessan yookiin immoo yeroo diipooziit gootan adreesii dogongoraa yookiin immoo infoormeeshinii dogongoraa akka hin guunne isinitti hima. Akkasumas immoo diipooziit erga gootanii booddee akkaawuntii keessan akka jijjiiruu dandeessan Bitget irraa gara OKX yookiin immoo Gaateetti jijjiiruu akka dandeessan isin hubachiisa jechuudha. Amma immoo maal goonaa gara KuCoiniitti akkamittiin akka erginu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma gara KuCoinii keessanitti erguuf maal gootu KuCoin Exchange kan jedhu jira bakka kana KuCoin Exchange kan jedhu irratti ni filattu jechuudha. Kana booddee maal gootu akkuma ammaa isin gaafata yes jettanii bira dabartu. Kana booddee bakka kanatti immoo waan sadii isin gaafata jechuudha. Bitget irratti yeroo dura arginu Bitget UID fi Zoo Deposit Address qofa nu gaafachaa ture. Bakka kanatti immoo maal nu gaafata KuCoin irratti immoo Mimo itti dabalee nu gaafata jechuudha. Kana sadan isaa koppii goonee irratti ni galchina jechuudha. Amma gara KuCoin kiyya deemin isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga KuCoin keessan seentanii booddee bakka kana Add Funds kan jedhu jira. Bakka Add Funds jedhu irratti ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Isin maal gootu isa xumura irra jiru Deposit Crypto kan jedhu isarratti ni filattu jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti bakka search jedhu irratti akkuma Bitget irratti search goone Zoo jennee bakka kanatti maal goona search ni goona jechuudha. Haala kanaatiin Zoo nu fida jechuudha. Kana booddee haala kanatti argannu fuudhee booddee garagarii dhufuudhaan minimum depositiin isa zeeroodha. Warri 100 gadi qabdanillee KuCoinii keessatti ergachuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kanarratti tuquudhaan maal gootu got kan jedhu kana irratti ni tuqxu. Sana booddee haala kanaatiin isiniif dhufaa jechuudha. Adreesii keessanii fi meemoo keessan haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kana jalqaba osoo koppii hin godhatiin dura garuu maal gochuu qabna? UID keenya koppii godhachuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaannes kana erga koppii goone galchinee booddee UID xumura irra galchuu dandeenya. Kanaaf maal goona adreesii keenya irratti yeroo tokko tuquudhaan koppii ni godhanna jechuudha. Erga koppii goone booddee as deebi'uudhaan adrees kan jedhu irratti ni galchina jechuudha. Adrees kan jedhu irratti gadi qabne peestii ni goona jechuudha. Lamaffaarratti immoo meemoodha. Meemoo keenya deemnee koppii ni godhanna. Meemoo kan jedhamtu kun immoo ishee kana lakkoofsa addaa nuuf kenna. Meemoo kana bakka kana irratti tuquudhaan koppii ni godhanna jechuudha. Erga koppii goone booddee ammas dhufnee maal goona bakka kanatti meemoo keenya peestii ni goona jechuudha. Amma kan nu hafe maalidha KuCoin UID tu nu hafe jechuudha. KuCoin UID keenyas bakka kanatti ni arganna jechuudha. Duubatti deebi'uudhaan KuCoin UID keenya kan argachuudhaaf maal goona bakka mallattoo maqaa keenyaa of biraa qabu irratti tuquudhaan maal goona bakka gadii kana UID kan jettu jirti ishee kana koppii ni godhanna jechuudha. Erga ishee koppii godhannee booddee dhufnee maal goona bakka kanatti gadi qabnee taa'uudhaan peestii irratti ni goona jechuudha. Haala kanatti erga xumurree booddee maal goona save and choose kan jedhu filachuudhaan xumurree jira jechuudha. Haala kanaatiin Bitgetii keenyattis ta'e gara KuCoinii keenyattis ergannee jirra jechuudha. Warri Gaatee irratti ergachuu barbaadan immoo Gaatee viidiyoo isaatii kan ani hojjedhe kanarratti waan hin gadhiifamneef jechuudha. Adreesiin yeroo adreesiin isaa gadhiifamu viidiyoo telegiraamii irratti waan isiniif telegiraamii kiyya join gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.